Maashaallah har'allee obboleettii teennaaf minxaafii ajaa'iba kaareetii fi akkasuma majlisa abbaa furtamaa hedduu kwaalitii ta'ee fi baay'ee bareedaa isiniif qopheesseera. Akkasuma immoo minxaafii kaaree namoonni barbaadan namni gaafataa turtan namoota hedduu jira gatii isaallee ta'ee akkasuma kwaalitiin isaa akkam wal caalaa kamtu kam caalaa gatiin isaa hoo akkamii warri barbaadan hanga xumuraatti viidiyoo kiyya kana saabskiraayib laayik sheer gocha hanga xumuraatti na wajjin turaa isiniin jedha. Majlisni kun abbaa afurtamaati haa ta'u malee baay'ee kwaalitii fi hedduu kan namatti toludha jechuudha. Kararri isaa ta'ee akkasuma oriijinaalittiin isaa baay'ee bareedaadha. Minxaafii kana filatte jechuudha obboleettiin teennaa akkuma isin argitan kana minxaafii isin argartan kana wajjin haala kanaan akkana qopheesseefii jira jechuudha. Majlisni akkuma isin argartan abbaa afurtamaati baay'ee bareedaa kwaalitiidhaallee jechuudha. Kararri isaa kararri qoshosho osoo hin taane kararri baay'ee bareedudha. Majlisa kana filannoo kiyyaan qopheesseef jechuudha obboleettiin teenna filannoo kiyyaan keetiin na qopheessite akkasuma maggarrajaan isii karaarii boor of keessaa qaba waan ta'eef minxaafii karaarii kana naa godhinaan jettee karaarii kana qopheesseef akkasuma goddanyaan isiillee kinooti as bira qabdi goddanyaa isiillee kinooti jechuudha. Xiqqoo ishee walitti dhiyaata garuu tokko miti beekaa tokko isiniif fakkaachuu mala garuu garaagarummaa qaba jechuudha akkuma isin argartan kana kan garaagarummaa inni qabu argitanii garaagara jechuudha kun dimzizzeedha kun ammoo fakaayeedha jechuudha. Walumaa galatti majlisni keenya kana jira viidiyoo kee kana saanga xumuraa saabskiraayib laayik sheer gocha yoo ilaaltanii waa hundaayyuu ni hubattan isiniin jedha gatii isaa ta'e waa mara isaayyuu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Washaama harka fuunee jaalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo ifa manarraa ta'a aduun baay'ee ulfaataa ijaan laaluu hin dandeenye ni beektanii aduun baay'ee ulfaata sababa saniif ijaan laaluu dadhabee akkam jirra jirtu isiniin jedha bakka jirtanii nagaaf kabajaan keenya ka'onnee qulqulluurraa madde isin biraa jiraatu yeroo hundaa waan gaggaarii fi waan gaarii fi waan bareedaa akka isin fidu ni beektanii miti akkuma isin argitan kana majlisa haalaan bareedaa ta'e kwaalitii ta'e kana qulfiin itti galee jechuudha abbaa afurtama diizaayinii kanaan haalaan bareechifamee dalagamee jira. Mee akka mircaa danda'ame yookaan filannoo danda'a akkamii komentii irra barreessa majlisa kana ofii kiyyaa filadhee fi ofii keetiin filadhu waan bareedaa asirratti amananaan jennaan ofii kiyyaa filadhee fi filannoo danda'ame akkamii isiniin jedha komentii irratti naa barreessaa isiniin jedha. Gara hojii keenyatti yoo deebine majlisni kun lafarraa ol kaamsisaa abbaa afurtamaati akkuma isin argartan kana karariin isaa kararii baay'ee bareeduu fi hedduu namatti tolu boota as bahee kanaan ammoo hin kufaaf akkas gooni bubbeen wanta kan arginu qilleensi jechuudha. Majlisni kun baay'ee bareeda hedduu jaaladhe hedduu natti tole akkana qopheesseef jedha obboleettiin teenallee hedduu jaalatte taansee as biratti jechuudha. Minxaafii kana garuu ofii filatte. Maggarajaan kiyya karariin isaa akkana fakkaata achi galaana jira arabarraa galaana jira kararii kanatti naafit naan jette akkasuma kun kan hiriyyaa isiiti hiriyyaa isiillee kinooti jechuudha kan hiriyyaa isii kinooti jechuudha haalaan bareedaa innillee jechuudha hin daraaddaramne daraaddaruu bootaa hin jiru waan ta'eef akkanatti jechuudha haala kanaanii isiidhaaf waan ergu keessaan viidiyoo waraabee jira jechuudha ergasii booda isa kaasee kanaan daraaddare jechuudha akkuma isin argitan kana obboleettiin isiillee meetira 8 jechuudha kan isin ajjatte obboleettiin teenna garuuyyuu baay'ee guddaa jechuudha. Karariin isaa kana meelaalaa zippiin isaa garaan isaa keessi boondiidha jechuudha. Gubbarraan ispoonjiin hagaluume beektiraasiin garaan isaa keessallee boondiidha jechuudha. Akkasuma makaddaan isaallee kinooti boondiidha isiniin jedha. Boondiidii hedduu kwaalitii ta'ee fi haalaan bareedaa ta'e kana jechuudha isinitti mul'isa. Hedduu kwaalitiidha. Akkasuma hedduu namatti tolaallee akkuma isin argartan kana oriijinaalnati isaa isin ulaalame Zuleekaa hagana baate isin tilmaamuu hin dadhabdan isiniin jedha. Akkuma isin argitan kana haalaan bareedaa fi hedduu kan namatti tolu kana jechuudha. Namoonni barbaadan filannoo keessan zulaa maashoo godhuu ni dandeettanii akkasuma boondiidii isaa kan maqammacaarra ta'anillee yoo isinitti mul'ise kinoo kan fakkaata keemikaalaan haalaan bareedaa ta'e boondiidii tokkoffaa boondiidii oriijinaalii carqiillee carqii oriijinaalii irraa akkana dalageef jira jechuudha. Akkuma isin argartan kana teebiliin kana jechuudha. Teebiliin kun abbaa afurtamaati akkuma isin argartan kana carqiin maggarraja majlisaallee kinoo kana jechuudha argitanii asirraa ilaaltanii sirriitti yoo isin kaameraas dhiyeessuu hubachuu dandeettanii gubbaa isaa kanarra mastaawotiin hin galle ganaa gala majlisni abbaa afurtamaa waan ta'eef teebiliin isaallee abbaa afurtamaati jechuudha argitanii qixa majlisaatiin dalagamuu qaba. Kana isin hin jedhu namni akka gadi hin hiixanneef likkii ofiitti akka bunallee haa ta'u waan irra kaansan akka fayyadamuu fi akkasuma immoo teebiliin gamaa gamanaanillee hin gala jechuudha. Afur jechuudha ka jidduutiin shanii asiinillee hin gala asiinillee hin gala jechuudha. Mastaawotiin irratti muramuuf deeme kinoo as biraanillee tokkotu deeme
as biraanillee tokkotu deema mastaawotiin irratti haamuramuuf deemne ergina jechuudha. Akkuma isin argitan kana teebiliin meetira 8 ol yoo ta'e wajjin baha yookaan ammoo yoo ofii keessaniif birrii keessan baastanii irra bitattan isiniin jedhee jira. Akkuma isin argitan kana gara minxaafii keenyaatti yoo isin deebise ammoo minxaafiin kun akkuma isin argitan kana minxaafii haalaan kwaalitii taate minxaafii turkii jechaadha. Kan hin muramne jechuudha. Kan muramullee isinitti mul'isa viidiyoo kana hanga xumuraatti yoo ilaaltani. Inni kun kam achitti faabrikaan muree baase jechuudha. Hedduu namatti tolti akka baay'ee bareeddu jechuudha. Gordaadaa jabaataa yookaan qardaadaa jabaataa sana osoo hin taane baay'ee bareeddu kataate jechuudha argitanii hedduu namatti tolti. Yeroo kaastanillee haaluma salphaadhaan martanii kaastanii minxaafii kana kararii isin barbaadanii kararii ofii keessanii maach naaf ta'a jettanii filattanii isiniif baasna jechuudha isiniif binna namoonni hajantan keessaa na dubbisaa isiniin jedha majlisa illee wajjin akkana qopheessina akkuma san argartan kana minxaafii tana baay'ee bareedduu hedduu jaaladheera jechuudha magaraja achitti biyya arabaatii bite achi galchuu heeda waan ta'eef minxaafii maachii isaa irrannaa biti minxaafii guddaa lafaa jechuudha kararii biraatiin qaba isallee achi dura kaargoon galche teerti yeroo meeshaan akkanatti hin dabalinsanii sababa saniif jette xiqqoo tan ammoo irratti galchuudhaaf jechaadha akkasitti nama bitiitti akkana biteef jira maashaallaadha hedduu jaalattaa hedduu irra gammadda yaada obboleetti tiyya asumaan teebilii irraa guurree fe'aa fi muddamaa jira waan ta'eef gara minxaafii maruutti adeemnu isiniin jedha haaluma salphaan martan isinitti illee hin ulfaatu yeroo miiccitanillee miiccitanii erga geessitanii booda akkanumatti martanii kaatanii ol dhaabdan jechuudha sharaa jalaaftanii achumatti bishaan keessa xoxee achuma gogaa jechuudha akka isin argitan kanatti akkana fakkaatti ammoo namoonni kaareen bitachuu barbaadanii akkuma isin argitan kanatti amma isin mul'isaa jirtu baay'ee bareeddi inni tun meetiriin tokkochi 2,200 inni kun meetiriin tokkochi 3,800 baay'ee babbareeddee jira argitanii inni tun meetiriin tokkochi kaareen tokkochi jechuudha 3,800 minxaafii baay'ee babbareedduu taate inni kunillee meetiriin tokkochi 2,200 jechuudha. Gatiin maaliif ol caalaa hojjetan akka ol caalu sunillee hin beektanii baay'ee bareedduuti isa kanaa gadi illee ka gatiin kanaa gadi illee hin jira beeka ka gatiin isaa kanaa gadi ka 2,200 illee hin jira garuu isa sana ammoo ani bitadhas hin jedhee isiniif hin maratu ka jalli isaa akka rifeensaa jiru tokko argitanii inni sun gatiin isaa baay'ee qannasa jechuudha minxaafii inni kunillee 3,800 jechuudha argitanii akkuma yeroo dhuftan akka namatti tolu akka namatti das nama jedhu osoo argitanii minxaafii baay'ee kwaalitii taatee fi babbareedduu taate kana jechuudha akkasuma ammoo ammallee ka biraa isinitti mul'isa ka inni kun 3,800 isiniin jira mire inni kun ammoo 2,200 isiniin jira akkasuma gurraachi furdaan kunillee 3,800 gurraachi daariirra jiru kun ammoo 2,200 isiniin jira ol naaf bahuu didee sila kana caala baasee isinitti mul'isa namni martuu akkuma maachii mana isaatiin bitata jechuudha namoonni meeshaa kana jaalatan keessaa na dubbisuun irraanfatina asumaan saabskiraayib laayik sheer godhaa keessaa na